Shama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqiituu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araara waaqayyoo iddoo lafa jirtan maraatti isiniif haa baay'atu. Akkan jirtu nagaa keessan ani nagaa guutuun qaba. Galanni fi waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa irraa saffisaan haasaa jira. Maaliif piraankii wayii hojjedhe jechuudha milkaa'e. Yeroo baay'ee piraankiin nan godha jedhee yaada oksijiinii jechuudha garuu argachuu hin dandeenye. Har'a garuu ajandaa wayii argadheeni caafiidhuma sanaan piraankii godhaa fananii piraankii yaa akkuma beekamu yaa piraankii nama rifachiisu osoo hin ta'in waa irraa barachuu jedhee yaa namni waan dubbatu keessaa waan hedduu walirraa barata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf anis kana yaadeen jechuudha. Ajandaa kana kan naa humee oolsa qabeenya koonaa galatoomi. Ajandaa kana qabadheeni ani moora musaatii kana oksijiinii irratti piraankii hojjedhaa fananii waan inni jedhu waan ani jedhu walumaan ilaallaa haga dhumaatitti nu waliin taasisanii jechuun jaaladha. Warreen nagaa irraatti na jajjabeessitan hedduu galatooma isiniin jedha. Egaa amma kallattumaan keessan naqa'uun irraa kaase oksijiinii irratti bilbilee addunyaa irraa afamuu qabdi. Hello. 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 Akkam oksijiin? Salaam neesh? Ndeen akka? Nageetti maaliin waan biraatti haasa'u? Haa? Balaan buuteen nam beektu hidheetu waan biraatti haasa'u ka'ee hojii sina buttee ibsa deebi'aniidha. Akkam nagaadha? Nam beektu maal jechuudha? Diinuu kun beektu hidheetti gaa warqee akkam nagaa fayyaa keetu? Jira galata rabbii akkamati? Hello. Ana akka gaariidha kunuun kun jira. Afaan Amaariffaatiin xiqqoo si janaa jala jeetiin ka'ee bar nan kutte malee. Nan dogoggore ka maal la jana jantaa boo? Ka wal jana janee yoo. Nam beektu jira. Haa? Dhiifama dhugaa warqee akkam beekti nagaa jira. Nagaa kooti koe karatti nyaata dhugaa rabbi osoo siif hin dawwala jiru naa dawwalte obeetta ani telegiraamaan si dawwaluun ka'e hoo. Ay telegiraamni keen hojjetu beektaanis hojiirra hin jira garuu waa si gaafadha jedheetiniin. Takka yoo akka har'a hareen beeku dhugaa. Maal jedha sila obsaan? Dhugaa warqee dhiifamallee naa godhan waan akkanallee dubbatuun jaalladhu jedhe gaa. Jechuun waan beektu natti fakkaate keessanaan sitti haasaminaa naan jettee turte yeroo sanatti garuu xiqqoo ishee waan yeroo naaretti beektaa waa dubbachuu hin danda'u. Kanumaaf ani callisee amma si gaafachuu kana. Piraankii godhaa jira moo? Dhugaadha anillee akkasitti isin jedhee biree ani beektaa asirra fide akka inni asirra fidu hin barbaanne jedhi. Dhugaadha naan jechuuf imootis? Dhugaadha naan jechuuf imootis? Waan siin jedhaa jiru dhagaye kam? Jechuun ikkoo bilbila narraa kaasuu dide obsan dhugaadha jechuuf yaatis? Warqii gootas gabbaatti dhagaye kan waan siin jedhaa jiru natti dubbinaa. Suuta jedhee miira keessaa baay'ina dhaggeeffadhu qaba. Waan itti samii buute lafanan kanneen suuta jedheetiin sitti himan osoo siin dawwala jedhu attis naa dawwalte jedhe. Ani galgalumaa akka inni miidiyaa kanarra fidu yeroo inni asirra miidiyaarra fidee haasawutti jiru baay'ee dallanii yoo komantii jala jiraattee argitee jiraattee beektaa. Obsa wanni kun sirrii miti maaf asirra fiddaa waan ta'e keessumaan finnaa jedheen itti dubbadhee jedhee innillee waliin mari'anne. Maal jechuudha silaan ikkoo piraankii dheedheetuma furadhe? Tasgabbaa'in dhaggeeffadhu. Oksijiin tasgabbaa'inaan jettaa? Dhiifamallee naa godhiiti. Waan akkanaa kanallee haasawuun jaalladhu. Waan akkanaa kanallee haasawuun jaalladhu jedhe.
jechuun oksijiina obboleettiin qabduure jechuun erga kana dura waan akkana haasoftanii qabaattanii sammuu namaaf natti hin himne qoy. Warqii waan obboleettiin dhugaadha nama hedduun qaba obboleettillee atis obboleetti matiyyaa obboleettiin kan waliin dhalatan qofaa miti dhugaa rabbiyaan mee isumarraa waan ta'e adda baafatuutu bareedduudha ani immoo karaa kiyyaan beektee waan siif isa hedduu jirullee hin beeku dhiyootti wal barre waan ta'eef obsaallee miidumarratti obboleessa walii ta'anii atillee miidumarratti obboleettii walii ta'anii garuu waan isin gidduu jirallee hin beeku waan isin waliin mereettanillee hin beeku anillee wanni tun guyyuma deemgaddaa nageessee beekta an soban see'u boodarra garuu dubbiin mee an dhugalle siin hin jehu dhugaa garuu afaan isarraa yoo barte bayeessaa beekta. Ayin jechuun oksijiin ko amma obsaan bilbila narraa hin kaasu jedhi ka. Bilbileefin ture bare odoonni laayiv irraan bu'in bilbileefin ture garuu narraa hin kaasu barreesseefin ture sinarraa callise. Bakka jechuun atis immoo achi jalatti barreessaa turte bakka hin jechuun hin dhageessee qabdaa laata kan jedhu si gaafachuu kanaani edda dhageessee callistee jechuudha tillee. Ayi yaa nama kee. Wanti ani turre ani afaan wanni tun nagee erga nageessee guyyuma sadii moo akkana jedhe. Guyyaa sadi jette meeni koon guyyaa sadi jette koon live irraa arge malee maal dhageere jechuun ko namni wal lolleen qabna ni foobsan beektaa miti engadda bilbilaaf hin turreet. Nam beeka jechuun angaama wanta nagaa wal namni tokko beektaa warqii kenna wanta kan wal ta'iin godha namni wal jaallatu tokko an dhugaa rabbi yoo taate koobsaa mucattiin tun miskiina. Isi media kanarra hin finnu media kanarra hin fidinii jedheetiin itti himee waan hundaa'u suuta ishiyaatti keessan fidee waan hundaayyuu laali tasgabbeessii waa haala jiru hundaa hubachiisii naan jedhee beekte ishii yeenit man irraa fuudhee deeme dhugaan hin seene. Kooyi maalla goote jedhe. Kunoo media irratti ol baate arge gwanchaa kanaala kiyya banu. YouTube kita no sé no kuno ahí lo lee tin data vega mi commenti le no saben ni por internet chufi baile jeni tin lo lee ni oxygen natti qosaa jirtamo jakka misila ati natti qosaa jirtamo dhugaa natti haasaa jirta amma ani dhugaa si gaafachaa jira barojiin qaba dhugaa baruu barbaadeen si galee maaliif wanti beeku wanti dhagee hin jiru ani foobsan nagaa walitti haasaa turre garuu immoo har'a kana argu jechuun ani immoo baay'ee gadde si galee. Kanaaf immoo dhugaa baruu barbaadeen isarraa akkan hin barreen iyyuu blookiin godhatee hin beeku narraa dubbachuu dideera. Kanaaf dhugaa jirtu beekte ta'e dhugaa jirtu natti himi. Maaliifin obboleettii qabdaa haadha manaa qabaachuu dandeessa. Kanaafuu dhugaa jirtu yoo natti himte gaariidha. Maaliif dhugaa baruufaan malee ani waa biraatiif miti sii galee. Warqii koo beeka kaalii kiyya dhugaa rabbii beeka ani waan deemtuu fi jechuun akka dhugaa baruuf deemtu hin beeka addis nama dhugaati. Garuu ani dhugaa tana waan nama waan isin gidduu jirallee hin beeku warqii kenna osoo isumarraa barte baay'ee gaarii dhugaa nallee rakkisini. Ani amma waan amaanaa obsaallee ansi dura dhaabbadhee sitti haasa'uu hin dadhabe dhugaa amma natti ulfaattee warqii keenya dhiifamallee naa godhiiti. Dhugaamii afaanuma isarraan baree waan ta'e hunda adda baafadhee deebi'ee sitti hima. Maaliif akkanumaan arganii argitee namni oksijii waan beektamu manatti maal isa gaafatte hin beektaa engadnatti mettaanti kinoo. Jechuun wanti tun hangam takka dhugaa gadi fageenyaan keessaan akka qoosatti wanni tun qoosumansee garuu eega isiin miidiyaarra dhuftee dhugaa wanni tun akkam dhiiroo kara dhugatti deemti wanni ijoo qalbiin kiyya na shakkite soo kanaaf itti deebi'ee waan jira hundaayyuu keessa dabaafadhee sitti malee akkanumaan caljeetuma yoo lafaa ka'eetuma waan argatis tasgabbaayitii waan fedhellee yoo ta'e tasgabboottee. Akkamitti tasgabbaayinaan jetta oksijiin koo feesbuukiin nu beeka yuutuubaroonni nu beeka akkamitti akkana jetta ani koo baay'een gadda bakka waan jedhullee na harkaa badaa jira. Garuu waan hundaafiyyuu dhugaa baruu barbaadeen malee waa biraatiif miti galee. Warqee shilalaan dhaggeeffadhu beektaa waan tokko wanni hubatuu qabdu ati wanta adda baafatuu qabdu amma ati fakkeenyaaf an dhugaa rabbii dhugaa si hin dhoksu sillee si fakkaatota akka keessillee dhugaa hin dhoksu maaliif ani obboleetti qaba
dhalarraa dhalate dhalarratti illee shira yaaduu barbaadu yaa obsaallee nama akkasitti illee shira namarra yaadu jedhee hin amanu maaliif obsaan nama malalli nama miskiina atis miskiina tana namuu isin hanga hundeetti yoo bare malee kana jedhee afaan guuttadhee waan sitti himu hin qabu sii galee maaliif obsallee naan akka qoosatti waan xiqqoo wanni naan tuqe hanga tokko hangaruu qoosuman see qoosaa isaa sanillee waan hin jedhee amma sitti himullee hin qabu jedhu hundaanuu isatti deebi'e. Natti mi oksijiini maaloo nan oksini natti mi si waan inni siin jedhe. Waan tasgabbaa isiin jedhee beektaa waan feeteellee yoo taate jechuun sammuu ofii miidhuu fi yaada ofii jijjiiruu osoo hin taane oduu namni miidiyaarraa oofuu fi inni kunillee mungkin yoo taate haasaa kana waan inni irraa kaasee fi dhugaatee fi soba kan jedhu ani isin gidduu jira akka obboleessa tokkootti naamanii narra kaayi ani mee waan jira hundaa'u gadi fageenyaan qoradheetiin dhugaa warqillee natti dhuftee na gaafattellee hin jedhuuni akkuma waan wanni godheen gaafadhee waan jiru hunda sitti malee amma caal jedheetuma ka'ee yoon akkanumatti dubbadhe Ishi maal waan gochuun dubbamu qaba kana ammaan? keessa dogongorri uumamuu danda'a. Ishi maal gochuun qaba ammaan? Jireenyi koo badeera bar. Hin boo'in gaadhoo koo dhugaa. Labboo jireenyi maaf badandee jireenyi hin badu. Qabeenya koo dhabee tooyi. Otoon qabeenya koo jedhuun koo abdaddeen obsala. Nama biraan jana janu waan isaan alatti argite anuma argitu mee nama biraan yaamaani koy akkamitti gocha akkanaan irratti raawwatama. Jechuun koo haamilee na cabsani koo congratulation jedhuuni bar haamilee koo cabe bar akkamitti akkana ta'a. Way jettuun barate wanti beekuu qabdu maal seete warqii. Wanti tokko silaafuu namni wal jaallatu waa lama qabattee deemuu qabda beektaa sii galee maaliif jennaan namni kun yoo waaqni ganama waliif isin goode kana odeesseef kara tokko hin dhaqu hubadhu ati keessa keetii qulqulluu taanan yaa obsaan namallee obsaalleen dhugaa dubbatuuf nama akkasitti illee shira namatti yaaduume namuu miskiina dhugaa hangam beekurraa nama nagaatii nama amala qabeessa namaati yaa mee waan hundaa waatti itti deebine dhugaa fi dhara ta'uu adda barra malee Echa shiti koo inni kan inni wali kan inni fuudhu kee jechuun dhabeetii waan jedhamu keessa hin bu'in maaliif obsaan fagaatee sirraa nama fagaatuu miti beektaa kan. Eessa shiini koo shimti itti heerumuu kaate kun eenyu shiiti eessa shiin qoricha shiikota. Ati garuu biyyoom danduma isaanii jedhanii beektaa. Mucattiin ijoollee Marsiiti. Ijoollee Marsii jedhan. Bakka barbaadde haa taatu kutaa kamiyyuu haa taatu garuu nan du'e kaan ishii fannisa. Maal jechuudha koo yaani koobsaa koo wal lola hin qabnu bar akkamitti akkana raawwate akkamitti ta'uu qabasi. Amma dhuftee jedhanii. Eessa jirti? Amma dhuftee jedhanii beektaa xalabaa arabaa wal lolteeti baddee isii deemtu walitti ijoollee wayii Oromoo tol jira jedhanii akkasitti itti qabaniinsa gizee itti qaban mucattiin isaan biyya takka. Akkasitti abbaa nama Oromoo hargadde bira hin darbuyyi nama har'aala ol galchee bineensa jalaa na bulche ni kaana godhatuu qabdaa jetteen hatattamaa bar wanni waan duraa waliin haasaa hin fakkaanne. An dhugaa jirtu simatti ni magaawaa waan bira deddeemuu qabdu jiddeen haasofsiiftee miire way. Dhugaa jirtu simatti ni mabaran warqii kenna waan bira deddeemee si sossobuu hin qabu beektaa akkana dubbiin waan irraa fudhattellee irraa fudhattan irraa fudhatu baatullee ni dhiistaa. Obsaan mucattiin xalabaan dhuftee jedhan garuu oksijiin tun maal inni xalamni kooy maalidha koo inni xalam akkan mucattii lakkoofsallee natti kennanii anuu haasofsiisee beekta warqee haasofsiisee ogaa naa kenna oksijiinii lakkoofsa ishee lakkoofsa ishee naa kenna dagalfadhu kana dagalfadha maal jette
Obsiin dhaggeeffadhu mee sittiin tartiibaan sitti maatii fayyaa jechuun dhugaa baruu feete dhaggeeffadhu. Anillee lakkoofsiisiillee na bira ga'e beektee obsaa maaliif waan akka kanaa gootee jedhellee keessan gaafadhe beektee hanga tokkoon keessa gaafadhu. Na dhaga'u jirtaami? Dhagaan jira. Lakki oksijiin nama akka biyya keenyatti illee akka aadaa keenyatti illee dubartiin takka eega manatti namatti dhufte dubartiin hafuudhi siin jette takka karaa amantii keenyatti. Maal akkamitti na fuudhi jettiin akka dubartii hundan si fuudha jedhaniin na fuudhi jettiin maali dhiiran nama fuudha moo dubartiitu nama fuudha qoy maal jechuudha? Achini torkidhaan yaa darbu rabbi. Oksijiinii torkiin kee badeera. Anaa nyaatu kophaa softootaan. Hello. Waan biraanki godhaa waatis biraanki Hello. Korratti cufeen deebisaa. Ammati biraanki na godhaa jirta anis biraanki si godhaa eenyutu wal kuffifatare ani boo'ee si kuffifachuu qaba dhugaa maal jechuudha. Ani moo hello Yoo ni torki kennatti fakkaate baroomaa dhagaan turre amma na dhageessa. qoya nan jedhoon biyya eessatti shamarri na fuudhii namaan jette too akkanumatti namni nama fuudha maal jechuudha isaa obsa wayiin tuqan immoo maal layyalaa godhani qoy Warqii ati waan namni siin jedhu hin dhageessu warra mee sagalee kiyya yoo dhaga'uu baatte sagaleen sii qabu saaffii irratti yoo sagalee kiyya qajeela dhaga'uu baatte na dhagaa jirtaa miti amma. Oksijiinii shammaan akkamiin ta'uun qabareen ani obsa dhabnaan ikkoo bakka jireenya hin qabu. Mucattiin na fuudhin jenneen mee dubbii adda sii baasu mucattiin xalabaa aramni ifirraa baase aramni ifirraa baase mucattiin amma dhufte haaraya. Sii galee? Osoo deemtuu obsaan faan kararra dalagaa jiran na fakkaate ijoollee wayii bara mucaan arsii tokko as jiraa jedhanii abboo bakkuma namni kenna jiru naggeessaa jetteen akkasitti itti fidan waggaa waggaa gaafatan obsaa fi mucattiin ganda tokko tayan. Ganda tokkoota. Tokkotti obsaa walii horii eegaa turan na fakkaate hoggaa keessa dhaga'uu jennaan obsaan lakkoofsa isaati maatii isii irratti dawwalee akkana mucattiin keessan xalabaa wallee baddee rabbiin akkana waliin nu fidee jennaan abboonu waa takka halaala kan keessii goone umaa waan takka ganduma keessa nutti ergadhu asumatti ni kaasii goonu malee waa takka karabbii walitti sibbute riskiilee qabdii jedhanii mucattillee nan kaanuma nama ganda kiyyaa arge abadan nama alaa ol gashee na bulchi. Biraa hin deemuu ni kana godhattu malee jettee natti dawwaleen na gaafate oksijiin akkamiin godhaa warqii kanallee amata dheeraa waliin turre akkamiin godhaa naan jedhe abboo gaasa siitu beekaan jedheen jennaan ta'irra sitti mi'oottu sii beeka jennaan an warqillee hin jaalladha garuu biyya takka hin jirru siin dhugaa jirti namni biyya namaa fungaa galee oolee rabbii beeka ani amma waan fedhallee qabdu simatanan qabadha. Warqii suuta jedhiin irraa ittiin keessan dhaqee naan jedhe hangalgala kanan sitti himuu deema dubbiin immoo qoosaan si hangiseessa. Koo isha ammaani maal ta'uun qabaree oksijiin isha akkam gochuun qaban ishi mala tokko natti. Gaafannaani abadan naan jette mucaan kun jaalallee qabaa hiriyyaa qabaa jennaan hiriyyaa miti kudhan haa qabaatu naan jedhe ishi eega taate ammaaliin godha nama eeggachuu seenu jedhee kan ofirraa dhiise. Ishi lakkoofsa ishii naa kennan maani lakkoofsa ishii barbaada. Anka obsaati irra na dubbiftee bar lakkoofsa obsaatu isiitu harkaa qabaa kanaaf si jalaa kaasuu dhaban na fakkaate. Bilbila isaa ishii qabata jechuudha. Nan du'e ka. Bilbila obsaa isiitu harkaa qaba. Bilbila obsaa isiitu harkaa qaba kun amma irratti. Dawwalee ilaalee rasiidatti naqadhu soba seetillee adda baafadhu isaati immoo oksijiintu natti himan jedhin. Ishi oksijiin ammaani maal ta'uun qaba reekkoon.
Adde ana akka kiyyatti gaawwanni ta'uu qabdu warqee koo suutuma jedhiiti safarii jechuun obsi waan akkamitti obsa koo akkamitti obsa isaa immoo yoo jaallatte yoo isaan dhugaa wal jaallattanii